hunda dammaqe qeerrooni bookise akka falmannaani Oromoo kutte gabrummaani. Bakka hunda dammaqe qeerrooni bookise akka falmannaani Oromoo kutte gabrummaani. Yaa lammii tantoo kan dachii walgahee kan na dhaggeeffatu bahaadiyaa ta'e arra waa'ee biyyaan dubbachuuf ol ka'e biyya fi jaallachuun maal akka ta'e meenaa dhaggeeffadhu yoo si bira gahe biyyaan malee hin taatu jiruun fayyaa ta'e biyyaan malee yaaddu sammuun fayyaa ta'e tanaafuu dubbachuun dirqama natti dudubbachuu rabbi laaffifnaa haniini dubbanna isin fayyannaa hani yaa Oromoo kutte gabrummaani. Biyya fi qabu namayyuu jaallata ajaa'iba rabbii namni biyya fi jaallata isiin haa taatullee fokkottu akkaata isiin haa taatullee gammoojjii hammaata kan gubaan lafa si dhorku akkaata haa taatu lafti si qarasaa addaata abbaan biyya sanii isiin jaallata maalayyaa Oromiyaa biyya goota qilleensi siitu arganuuf mijjata uumama hundaa'uu ifitti hawwata jiruu fi jireenyaaf hedduudha mijjata albuuda uumamaa badhaasa fakkaata biqiltuun biqilaan samii keessa kaata masnoodha lafti kee bishaan dhangalaata garbuun qamadiin kee maal sirraa fakkaata bunni lafa keetii maal sirraa fakkaata mukkeen lafa keetii firii namaa laata muuzaaf shankoorri kee maal sirraa fakkaata bosonni lafa kee paarkii heddummaata khansi keessa deemu waa hedduu daawwata adariira gadduu waca shimbirroota Oromiyaa dhufnaa maaltu si hanqata jiruuf jireenya kee bashannana taata biyya akkasii rabbiin nuuf laannaa haniif itti laafnu ka'amee hunda hani yaa Oromoo kutte gabrummaani. Bakka hunda dammaqe qeerrooni bookise akka falmannaani Oromoo kutte gabrummaani. Bakka hunda dammaqe qeerrooni bookise akka falmannaani Oromoo kutte gabrummaani. Yoo rabbiin si fidee Oromiyaa keessa gammachuutu dhufaa sammuu tantee keessa miidhagina uumaa si bashannansiisa teessumti lafa sii dachii magariisa yoggaa jaallaltu sammuu gammachiisa bineeyyiin jiraatu Oromiyaa keessa hattaa nama dhiisi gammachuudha ibsa leencin aadaa jaltee isi bookkisa qalameen kofaltee si kokkofalchiisa.